media Murafuguk Murafuguk Murafuguk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركة فني الشماء دعوتها خينجا أكم جتن سنجة جلا ميديا مورافو جرا تلون مالجتي سمبران كينيا تلون مالجتي خني سمبران جو عن بيان عبد الجليل. قدنا هرجع بها بابل خيستي حواسنا نجا غافي مرجع غافة شراف ريرة نجا بهانيف جتة أجتة في ريفيتشي قاموتما هدتين نورتي راوتمي جتشوران ميديا مورافو جيف هيمانيتي جران ريبورتر خينيا ميديا مورافو كنتي دمي مقالا فنرا جراتوتا هنان نجا ركو إساني بالبلان حاسو سيتي جرام. lanjut karena saya nambah gimana tadi harga kes tol kaman sengkas harga sengkas godina harargee bahaa baabbilee keessatti hawaasni naannichaa gaafii mirgaa gaafachuudhaan hiriira nagaa bahaniif jecha ajjechaa fi reebichi qaama mootummaa hidhatee fi akkasuma bubuutuu abdii ileetiin nurratti raawwatame jechuudhaan miidiyaa mooraafuu giif himaniiti jiran. Riippoortarri keenya miidiyaa mooraafuu guddamee magaalaa Finfinneerraa jiraattota naannichaa rakkoo isaanii itti bilbiluudhaan haasofsiiseeti jira. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duraan dursee maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyya Abbaa Ibraahimin jedhama. Bakkee amma jirtan eessa? Bakki amma jirru magaalaa Baabbileeti. Gaariidhaanis kan isin bilbilaa jiru miidiyaa mooraa Fugugirraayi. Aayee. Mee maaltu jira arraa fi kalee jidduu Baabbilee maaltu jira? Maaltu isin qunnamaa jira? Halee guyyaa haleedhaa lola jabaa lola akkasii takka nama Baabbileeti irratti himaa dura gaa waggoota dabre kana keessatti hin gaggeeffamne. Ayyee. Lolli kun kan gaggeeffameen gaa bubuutii abdiilee irraa haftee fi uummata gaa naannoo Somaaliidhaa kan saamina lafaatii fi waan addaa barbaadde deemu. Kanaan gaggeeffame qaamota kanaan gaggeeffame. Kana keessatti wanni akka qabatamaatti qabnu haftoonni tokko tokko warreen fincilaa keessaa qooda qaban akka makalaakiyaadhaatis keessa jiran jennee yaaddoo guddaa qabna. Baabbilee keessaa bakki lolli kun kaleetti ta'e ganda kamii fi kamime? Bakki lollitti ta'e iddoo ganda sadii irratti ta'e. Sadeen maqaa dha'uu dandeessaa? Ayyee. Tokko ganda Umar Sarqamoo irraa eegalame. Magaalaa Baabbilee irraa hangam takka fagaata ganda kun? Kiiloomeetira takkaa fi cinaa. Ayyee gandi lammaffaan? Ganda Alii Mulluu. Sadaffaan? Ganda Duburraa. Ganda sadeen kana namni isinirraa du'e nama meeqani ta'a? Namni nurraa wareegame nama sadii. Maqaa dha'uu dandeessaa? Nama lama. Ayyee. Namni lamaan maqaa isaaniidhaa tokko Diinee Abdullaa Mahamad jedhama. Ayyee. Araddaa Abdulqaadir Areeri. Ayyee. Tokko immoo Shuumii Sheekh Mahamad Ahmad Alii jedhama. Araddaa Sheekh Husseeni iddoo lollitti teessaniin iddoon dhaloota isaadha. Ayyee. Araddaan lamee walitti aantii tokko immoo jarri lamaas madoodha. Lamaan kana kan wareegame jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas tahee federaalii yookaan makalaakiyaan wanni isin cinaa dhaabbatan maaltu jira? Wanni takka namni maaltu haa ta'u namni jeen jiru. Makalaakiyaan ganama kana meeshaa takka tanee bultee barbaacha osoo yaanuu achitti mafeena lama kaafatee nu dhufe. Ayyee.
achira ijoollee takka qaqqabee yeroo muraasaaf teessisee boodarra ofirraa gallakkise. Maal asii gootan maal barbaacha qabdan maal kalee ummata asitti summiitti afuuftanii gattanii maarroodha waan akkanaa kana ummataan jajjaa. Okay, kanarra dhaabbattanii har'a amma yeroo ammaa tana maali wanni isinitti jirtan hawaasni Oromoo magaalaa Baabbilee fi naannoo isaa maali jirtan amma? Hawaasni magaalaa Baabbileetii fi raddoota ollaa kan baqatanii kan hin baqatanii wajjinuu wal qabatanii guutumatti egaa awwaalcha jarreen obboleeyyan keenya lameen wareegamerraa raawwatan guyyaa har'aa sa'a 8 irraa eegalanii hangammaatti mormii addaa karaa hidhuudhaan karaa keessa ta'anii du'aayii godhachuudhaan mormii cimaa dhageessisaa jiran. Kana wanni godhaniif rakkina baatii jaafitee torbee isaatti dabre kana mootummaan naannoo Oromiyaatis mootummaan federaalaatis nutti eeyidee nullaallee unkaan maqaanillee takkaa rakkoo qaba warri Baabbilee jettee nullee dubbannee jechuudhaa fi maaltu waan kana nu dhageessuu kutee nuti kan akkana taanuuf lammii Oromoo waan taaneef dhalataa Oromoo waan taaneef jechi Oromoo irratti waan dhumnuuf kun nu mudachaa jira. Maaliif gartee rakkoon teenya tun dhagahamuu dhabdii jaaniiti kanarraa falmiin kan ka'e jechuudha. Amma karaa guddaa magaalaa Hararrirraa bahee Jijjiga deemu Baabbilee keessa qaba'u jechuudha. Karaan kun amma hidhamee jira jechuudha. Karaan kun hidhamee jira ilaa hanga kiiloomeetira 2 namaa keessa ta'a namaa keessa kaanne rafaa kaan taa'ee dimaa kamaa namboolii hidhatanii kaan bahaan tuqa hunda waan karaa dhiyaatullee naannawa sana hidhanii jira. Makiinaan laga daakataatirraa hanga magaalaa Baabbileetti gama Jijjigaatti kan ol deemus dhaabbatee jira. Kaanis hanga Hereerrirraa hanga magaalaatti kan olii gadi yaa'us dhaabbatee jira jechuudha. Qeeroon magaalaa Baabbilee makiinonni kun akka qaamota biraatiin illee fiinnirra jiruuf kun hin saamamne nagaya harkachuu qabanii jetteeti warra eegutti gootee makiinonni sanillee eegamaa jira jechuun gammaatti. Masjidni umriin isaa amata 17 gahee magaalaa Finfinnee Aalam Baankii fi Aanfoo jidduu waggaa 17 guutuu mootummaa gabroonfataan jaaruu dhorkee hawaasni yeroo hedduu jaarrate mootummaan diigaa ture hanga guyyaa har'aatti jama'aa fi jum'aa iidaa dirree qulqulluutti roobaa fi akkasuma aduu keessatti dararamaa salaataa akka jiran Ustaaz Jamaal Aliyyi fuula Feesbuukaa isaanii irratti maxxansaniiti jiran. Bal'ina waa'ee kanaatii fi akkasuma yaada ustaazota kanaa kan keessaafuu achi dhaqanii yeroo isaan daawwatan yaada isaaniitiis isin biraan geenya. Masjidni umriin isaa amata 17 gahee magaalaa Finfinnee Aalam Baankii Aanfoo jidduu waggaa 17 guutuu mootummaan gabroonfataan jaaruu dhorkee hawaasni yeroo hedduu jaarrate mootummaan diigaa ture haga guyyaa har'aatti jama'aa fi jum'aa iida dirree qullatti roobaa fi aduu keessatti dararamaa salaataa akka jiran Ustaaz Jamaal Aliyyi fuula Feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiti jiran. Akkasuma itti dabaluudhaan jiraattota ustaazonni kun jiraattota naannoo sanitti argaman yeroo dhaqanii daawwatanittis yaada isaaniitii fi akkasuma yaada ustaazota kana walumaan hordofnaa. Bakka tana akkuma dhufneen afata salaataa masgiida iddoo ispiikararraa azaanan agarree kadhaabni irra hin jirre agarree ol gorre. Waan ajaa'iba isinitti ta'u keessa addunyaa tana keessa masgiida dhaabbatu kan namni keessa hin jirre jira. Biyya teenya tana keessa lafa namni itti sagadu tan gidaarri irra hin jirre jira. Kanas rakkoon maal akka ta'e isinuu ni beektanii lafti tun ani egaan biyya tana dhuferraa yeroo karaa kana dabru hunda obboleessa keenya raayyaa abbaa macaafaa warra magaalaa tana jiru wajjin yeroo hunda asii salaannee dabarra garaan keenya nu madaawee deemna yeroo hedduu asirraa afatuma irra salaatu askaanillee maranii qabalee geessanii yeroo hedduus gubaniisi nama sidhaniisi maallaqas kafalchiisaniisi lafti tun haati lafa tanaa kaaree 1700 kannitee osoo ispaaltiin isin gartan bareedduun tun hin jaaramin fooqiileen dilli kun osoo hin jaaramin waggaa 16 fixee waggaa 17tti qaaree jira. Lafti kun eega masjidaa kennamee salaanni shanan asis sagadama ramadaana taraawiin asis sagadama jummaan asis sagadama biyya tana keessatti haqaan nama qixxeen amantaan hundi eegamtee bulan jechuun shakkiidha wal nama gaafachiisa. Haa ta'u garuu mootummaan jijjiiramaa kan ammaan tana jiru kun Dr. Abiyyi faan akkasuma Lammaa Magarsaa faan Taakkalee Umaa faan jarri kun
وان كان إسام برن جهين جنة لا ملأ حواس خيني كتير لا لني جنة فرنا خناب قام سخيني خد إسام برن وكبه يرو جباب دو خيستي فرماته أمته خنافك خنني أمتك اللي سخيست عشوا خيست أوكي خيست وجا خد أجها صلاة دورة أما وجا خد أتربة تركافة الجرو خناب وندو خد أسو أولم بوله حواسني عنه خنجرو مكاساني بريسني تلفون ساني ثرما نمكم تربة أوليتو قام موتما تلاتي جرا وندو خنا تتمان يرو جباب دو خيست ديبي سار جتشو كبا حواسني مسلمة يوانك وندو خن لالمه فرمان فراتين غافي غافتشو دنديسني جنان نوت يرو ادو غران كنينو مداوي جرا ارمو خليسي ارامتي ارلم برومتي يرو غبابدو قيست هنجر رافه امله لفت رافه كاريكو مشني قلتها خران دلخون مسجد خنا بوده به منين دلخون مسجد بوده جارمه وسو امنتان تون امنتا اسلاماته باته سلاون خنا كننتو بيتنا خيست امنتان اسلاما مسانوته قبدو نوتي منا خينير دبو تينير مسجد خينيا دورا مسجد خينيا ايرنو چالا نبي صلى الله عليه وسلم غاف مكه خي مدينه دفه اول وني ني دلغه مسجد ربي جاري وسو منن كريفتي وسو منن جارتي خنافو دمخل هاي سياج سونيس نينجا امه مسلمه ربنا ها غرغارو بغن وجي ركو مسجد خنا غرتني نينجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله يا رب يرو غبابا كستي namni hundinuu gartanii yoo laftituu furmaata argatee jee irratti hirmaatuu fi khayrii isaatillee ergaan numarraa barbaadama numarraa dabarsa immoo qabeenyaanis yaadaanis gaafiinis waa hunda masjida kana bira dhaabbanna ollaa kana salaanna masjidni kan ayyarteenaa asirraa fagoodha qaalan baankii asirraa fagoodha masjidni kanaan foo kana jiru irraa fagoodha makiinaan deeman malee warri asii salaatuu hin dandeenye birkita saniif rakkatanii qabbana kana keessa yeroo owwaati dhaduu keessa yeroo qabbanaati qabbana keessa rooba kana gubbaa gad akka galaanaa buu kana keessa asii salaallee jirra madura kanaafu amni mootummaa nukun isinitti haa dhageemu nukun isin haa yaachisu hatattamaan akka waan kana furmaatatti laattanii waraabessa khaleetii wajjin akka waliin fakkaannee isiniin jenna galatooma. mootummaan garaa yoo bal'achuu baate biyya diimokiraasii jalqabateetti diimokiraasii sirriitti ce'uun hin danda'amu jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed walga'ii mana marii bakka bu'oota uummataa shanaffaa bara hojii afuraffaa walga'ii addaa lammaffaa irratti argamuun ibsa laataniin paartileen siyaasaatii fi waamicha nageenyummaa taasifameen kan hidhates kan hin hidhannes nagaan biyya isaatti akka qabsaa'u dirreen banameeraas jaaniiti jiran bal'ina waa'ee kanaa akka ta'anutti isin biraan geenya. mootummaan garaa yoo bal'achuu baate biyya diimokiraasiin jalqabateetti diimokiraasii sirriitti ce'uun hin danda'amu jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed walga'ii mana marii bakka bu'oota uummataa shanaffaa bara hojii afuraffaa walga'ii addaa lammaffaa irratti argamuun ibsa laataniin paartileen siyaasaatiif waamicha nagayaa taasifneen kan hidhaes kan hin hidhamnes nagaan biyyatti akka qabsaa'u dirreen banameeraa jaaniiti jiran. Kana keessa rakkoolee mudatan irra guddaan waamichaa fi dirree banamee xiqqeessuu akka hin taanes dhaamaniiru. Paartileen siyaasaa miila tokkoon gara biraa miila biraatiin ammoo finfinnee buufatanii socho'uun amma hin danda'amu. dirree siyaasaa hamma bal'isnetti nagaan qabsaa'u qofaatu hayyamamaaf jaaniiti jiran. walabummaa fi tokkummaa Itoophiyaatti gaafii jiru hin jiraatu jaan Dr. Abiy. Itoophiyaa keessatti gaazexeessaan hidhamee hin jiru. hunduu yaada isaa bilisaan hamma nama arrabsutti mootummaan nurraa haabuu hamma jechutti yaada isaa karaalee garaagaraatiin bifa bilisaatiin ibsachaa jira. kan nama arrabsuu fi mirga namaa dhiibuu kan hidhuu dhiisne seerri waan hin jirreef osoo hin taane dimokiraasii biyyattii hin dhiphisnuu fi naannoleen nagaa fi tasgabbii mirkaneeffachuuf deeggarsa federaalaa yoo gaafatan raayyaan ittisaa tumsa isaa galateeffachuu taasisaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gama maraan jijjiirama keessa galee waajjiraalee mootummaa hundarraa milkaa'aa jiraas jaaniiti jiran.
Tulluun maal jettii kan ammaan tanaa isin biraan geenye kanneen biyya keessaatiin tulluun maal jettii gara biyya alaatti yeroonii fi ichi deemnu Ameerikaan waliigaltee nuukileeraa Raashiyaa waliin mallatteessitee turte keessaa bahuu beekseetii fi jirti. Guyyaa takka bara 2019 Ameerikaa fi Raashiyaan bara 1987 waliigaltee oomisha meeshaa waraanaa nuukileerii fageenyaa jiddu galeessa ugguruun intermediate range nuclear force treaty jaamu kan mallatteessan hoggaa ta'uun ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo guyyaa kaleessaa ibsa kennaniin Raashiyaan waliigaltee kana waan hin kabajiniif Ameerikaan ammoo ifatti waliigaltee kana keessaa baateetii jirti jedhaniiti jiran. Bal'ina waa'ee kanaatis akka ta'anutti simbiraan keenya. Ameerikaan waliigaltee nuukileeraa Raashiyaa waliin mallatteessitee turte keessaa bahuu beeksifteeti jirti. Ameerikaa fi Raashiyaan bara 1987 waliigaltee oomisha meeshaa waraanaa nuukileerii fageenyaa jiddu galeessaa ugguruun intermediate range nuclear force treaty kan jaamu kan mallatteessan hoggaa ta'u ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo guyyaa kaleessaa ibsa kennaniin Raashiyaa waliin galtee kana waan hin kabajiniif Ameerikaan ammoo ifatti walii galtee kana keessaa baateeti jirtis jaaniiti jiran. Mr. Pompeo itti dabaluudhaanis adeemsi Raashiyaan Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa michuu keenya ta'an balaa hamaaf saaxileeti jira jechuun yakkeeti jira. Pireezidaantii Tiraamp dhimmicha irratti yaada kennaniin Raashiyaan yeroo dheeraa dura qajeelfama waliigaltee kana cabsiteeti jirti jaaniiti jiran. Kanaafuu nuti kophaa keenya waliigalticha keessa turuu hin dandeenyu jeeti jira. Diigamsi waliigaltee oomisha nuukileeraa ugguru kun biyyoota lamaan jidduutti wal dorgommii oomisha meeshaa waraanaa nuukileerii addunyaaf hamaa ta'ee hordofsiisaa sodaan ja'us kan jiru ta'uu gabaasni CNN ni ibsa. Egaan daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo kan ammaan tanaa hanga ammaatti gaa daawwattan miidiyaa keessan kan sagalee ummata kan ta'e keessaafu wantoota dhaqote hunda isin bira ga'uudhaan hojii boonsaa hojjechaa jiru miidiyaa mooraa fuugi. Tulluun maal jettii egaa kan ammaan tanaa isin biraan geenye hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Bayaanabdi Jaliilii gaa tamsaasaa kallattii dhaatiin jechuudha. Hundi keessanuu mana teessanii kaanis gaa sa'aatanaa sheekif jechuudhaan akkasuma kaanis kan hojiirra jirus haa ta'u akkasuma biyya keessaas biyya alaatis ta'e iddoolee garaagaraarraa tamsaasaa kallattii sujuudaan warroottan nu daawwachaa jirtan gaa hundi keessanuu gaa gamanumaan gaa miidiyaa keessan miidiyaa mooraa fuug karaa peejii inni itti isiniif tamsaasaa jiru kana share like godhuudhaan akkasuma invite godhuudhaan wal affeeruudhaan akkasuma chaanaala keenyas chaanaala YouTube'tis subscribe godhuudhaan gahee gama keessanii baachuudhaan wal akka affeertan gamanumaan isin hubachiisa. Gaa tulluun maal jettii arraaf qabnu hammanumaa ammoo sagantaan miidiyaa mooraa fuug hin dhumne sagantaa miidiyaa mooraa fuug kan hafan wajjin turtii gaarii isin jechaadha. Tulluun maal jettii arraaf suuratti xumurraa tulluun maal jettii kan biraatiin hanga walitti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Media Mora Fuguk Mora Fuguk Mora Fuguk